Freeman har'a keessummaan koo Mubaarak Musammaati. Mubaarak Musammaagaa namni hin beekne jira jedhee yaadu maaliif namoota kufan namoota dhukkubsatan namoota dadhabbiin irra jiru namoota gargaarsa barbaadan bakka hundatti jechuudha kan bira ga'ee jechuudha namoota kakaasuudhaan beekamudha. Mubaarak Musammaa hundumti keessan ni beektu jedhee yaada har'a immoo keessummaa koo ta'ee istuudiyoo kootti argamuu isaatiif hedduu galatoomii jedha. Mubaarak Musammaa bakka nagaan nutti egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gara gaaffii kootiif yeroo deebi'u Mubaarak Musammaa eenyu jechuu isaarraa Mubaarak Musammaa yeroo ammaa kana waa'ee isaatu hin taane waa'ee namoota inni gargaaru akkasumas dadhabbii inni keessatti dadhabee jechuudha. Hawaasa kan sochoosaru akkaataa inni namoonni kun dadhabbii fi rakkina alagaan itti muddee jiru jalaa bahanu akkaataa inni itti godhaaru waan argaa jiruuf akka isa immoo akka keessummaa tokkotti qabadhe isiniif dhiyaadhe. Mubaarak Musammaa meemee yeroo ammaa kanatti jechuudha kanaan duras gargaarsa guddaa godhaa turte gargaarsa guddaa namoota kakaasaa turte akka namni hin rakkanneef akka namni hin miidhamneef keessaa yommuu dubartoota keenya jechuudha biyya alaa jiran irra jechuudha karaa daldalaatiin warra deemanii qabaman jechuudha miidhaan guddaa irra ga'eera. Mee kana irratti kan nam tokkoon si kaasaa nama tokko lamaa miti silaayyuu namnatu duuka fiigaa turte amma immoo waa'ee Miskuu Abbaa Nagaarraan si gaafachuu barbaada jechuudha. Miskuu Abbaa Nagaa kun amma yeroo ammaa kana akkamitti jirti maal keessa jirti isa jedhu si gaafachuu barbaada mee. Tole galatoomii Freeman guyyaa addaa istuudiyoo mana keetti naamtee darbiina wajjin gochuu keetiif guddaa si galateeffadha. Yaa ummata daawwataa tanullee na galateeffadha. Abdii maan itti aanee namni yeroo lammaffaadhaaf darbii na godhe Freemani guddaa galatoomaa isin jedha hunduma keessan iyyuu yeroo gara ajandaa keenyatti deebinu Miskuu Abbaa Nagaa. Miskuu Abbaa Nagaa jechuun akkuma kanaan dura irra deebi'ee viidiyoo adda addaa irratti dubbataa ture. Dhalattuu intala Oromoo dhalattuu godina Jimmaa Limmuu keessatti dhalattee guddattee akkuma nama tokko akkasiin biyya baatee Suudaanii dhuftee Suudaanii keessatti immoo waggaa 4 jiraattee haatisiis abbaansiis waan lubbuudhaan turaniif akkasiin gargaarataa turte akkuma nama tokko akkuma kootii akkuma keetii akkasiin biyya namaa keessa Suudaanii keessatti gargaaraa turte qoradhee irra ga'uu danda'eera. Sana booddee turtii waggaa 4 booddee akkuma nu Suudaanii dhaqanee as dhufnee isinis Suudaanii dhaqatee gara biyya kanaatti dabarbattee akka carraa ta'e tusin biyya kana keessa jirtu abbaan sii darbanii gara biyya Masriitti biyya Liibiyaatti jijjiirrachuudha deemtee turte. Haa ta'u malee yaadni sii niyyaan sii hafee wanti siin eedde geeddaramee jijjiiramee akkasiin inni hirkaa ta'ee yeroo ammaa kana dallaalota yookaan hattoota malee kun dallaalota miti. Dallaalota jechuun walumaan dhahanii waa hojjetanii waa irraa argatanii fayyadamanii namas fayyadamu tan beekan dallaalaan nu fidenus inni kun garuu dallaala jechuun danda'amu. Sigalee dallaala jechuun sana fidetu dallaala sana fide dallaala malee dallaalli inni geessee ilmoo namaa gara jabinaan akkasitti gurguratee gudeechisee nama 4 nama 5 fidee gara jabaatee harka gubee miila gubee akka sana dubartii fuudhatee uleedhaan jijjiiree rukutee maa jedhu aan dallaala jechuun danda'u zaalimoo ta'u. Akkasii egaan siibsaa Miskuu Abbaa Nagaa jechuudha viidiyoo tokko gaddaa viidiyoon jedha suuraa tokko gadhiiftee turte suuraa ammas immoo Liibiyaanis dhaggeeffataa ture sagalee isiitii wajjin dhaggeeffataa ture jechuudha akka namni tokkotti waayifaayi mana keessa jira baneetan dhaggeeffataa ture waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Kana keessatti immoo namoonni jala deemanii wantoota tokko jedhu namoota kanaan maal jettanii namoota waan hin taane kanaan amma fakkeenyaaf maaloo sobaa wanta ta'e bilbila sobaatiin wanta adda addaa jedhaa turan achirratti mee wanta kanaan maal jetta dhaamsa maalii dhaamtaaf daawwattoota. Inni kun jireenya waan ta'eef lubbuun jireenya lubbuuti waan ta'eef yeroo sana keessatti wanta akkasii jedhamu hin ta'a. Sabaan kun waa tokko jaabetaa akka lama si gadee wanti kun akka lamatti ilaalaan akkamitti akka lama ilaalaa akka lamatti ilaalaa jedhe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rakkoon shamarran keenya irra ga'u nama dhukkuba. Ana akka nama tokkotti na dhukkuba. Dubartoonni keenya dubartoota Awurooppaa kan laqaman yookiin immoo dubartoota Masrii kana bira yeroo walitti qabee ilaalu siraa kan haala galfiin dubartoonni Arabaa fi Faranjootaaf mal hadhaa argatan
shamarran keenya tiyyuu argachuu qabu turan maaliif akka dadhabbiitti jechuudha akka dadhabbii jiraatti beektaa obboleettii qabdaa haadha qabdaa argaa guddatte mana tarabuu yoo mana kurkuru nechu hokkasa ni qabdee hojii qabdee shamarran manuma taala gargaaruu maal jechuu yoo ilmoon irratti dhalate guddisuu irratti kaatee maal taate obboleettonni keenya shamarran keenya dhugaa rabbii shari'aatu yoo dhawwa amantii keenya dhawwa malee dubartoonni hundi haadha jechuun danda'ama garuu amantiitu dhawwa maaliif haati si deessee jedha amantiin keenya haati si deessee fi kan biraa walitti filaman dhugaadhaa ta'u malee walii kan isaa dholiin si galee haati kee haadha kooti haati koos haadha keeti akkasitti yaaluu dadhabuudha kun malee ammas immoo yaada ilaalcha dubartiidhaa qaban irratti si galee ilaalcha jarri dubartiirraa qabantu gadi bu'aa ta'u namni tokko yeroo hojii namni tokko sammuu jijjiiruun bareeda beektaa yeroo dhaa hojii tarkaanfachuu dirqama si galee namni tokko jira miti yoo ka'ee qanaman itti amanuutu yoo sabaan booni ta'e yoo sabaan booni waa'ee dubartii kana labsi dubartii kabajanii dubartiidhaaf hin mala dubartii keenya kabajuu qabna dubartii kufte kaasuu qabna dubartii rakkatte gargaaruu qabna jettee ati dubbatte malee hin dhagaanu gurraan qabannu waan Facebook irratti sa'aatiin malee sa'aatii kolbaaniiti Facebook irratti deemu tokko jira wanti jedhamu jabbiloota koo kan jedhamtu jira an jabbiloota kana namaa kenne ta'ee angka bala ada gesita jabbiloota qabachuu gara gesita jabbiloota waan jedhamu jira an wallahi barraan jabbiloota jechuun takka jabbiloonni koo sin jedhee fayyadamee beeku jabbiloota abaluuti isinis namaa jedhee beeku maaliif beektaa jabbiloota jechuun maali ilmoo namaati jabbiloota jedhame moo anaaf gaaffiidhaan beeku laan jabbiloota jechuun jabbiloota akka shakkutti yookiin jabbiloota koo yoo jedhan tokko tarii deeggaraa isaa ta'uu danda'u sigalee tarii immoo warra isaa arrabsan ta'uu danda'u hin beekuun isa kana jedhamu afaan isa deebisa jabbiloota jechuun maa inni yaa jaranna isintu beekaa isaa deebi'ee immoo gara ajandaa keenyatti yoo deebine suuraa ammoo iyyuu sirra taa'ee tonni suuraa miskuu maxxansee akka jira yaada dhibba tokko gochuu dandeenya yaada sana keessaa yaada badaasi kan kennu jira kan dhugaa rabbii dubbachuudha ana akka waan nama gargaaruun yookiin miskuu gargaaruun anaaf madda galii ta'etti kan fudhate sin jira sigalee bifa baasee na gaafachuu asirratti dhaabbadhuuti meemee hojii kee taasifattee yeroo hundumaa jechuudha dadhabbii cabdee jechuudha bakka namni inni dhayitee waraabdee wanta akkanaa yookaan immoo sagalee taate yookaan bilbila kee fudhatanii namoonni yeroo rakkatan gara kan argan namoonni kun immoo akka waan ati wanta tokko irraa argattuutti namoonni wanta tokko jedhamu jiranii arginasi amma koomentii jala suuraa akkana waan addaa maqaan taane kan siif moggaasan jiranii maqaa kana meemee haala kamiin tuffattee dabarfattamoo yaada jiraa kanaan ilaaltee laaftee gadi dubbatti deebite. Inni kun immoo obboleessa koo yaada gaarii fi gaaffii ilma gaafatamu qabu na gaafate. Akkasuma jiran immoo ani akka walitti akkas tallaala. Akkamitti tallaala qoricha beekanu namaa fi himanii waan jedhu jira. Ati amma qoricha hin beekne namaan himtu. Qorichuma beektu namaaf himta si galee. Kana jennaan namoonni tokko namoonni bakka isaa nama kudhan nam beeku akka jira jiran ataan ajaa'ibni akka barbaadanis namni waan qabu yaada duraa keessatti kaasuu kan ture irraa fadhe waan qabu namaa kenne raayyaa baachaa inni rabaa sararabanuu kenneeraa jedhe masgiida ijaarsaa jiru jara ustaas raayyaa baachaa iyyuu inni namni isa immoo yoo dubbate deebi'eesi bara saafotaa iyyuu amantii kan jalaatii miti rabbitu itti kennu rabbi tokko jirri walii gadi deemanii babal'isanu ajaje jaraanuu waa jedhamaa ture ammaa inni nama tokko ergaageeti nama taraa tokko waan barbaadan yoonaan jedhani namni garuu immoo asirratti waa tokko ittiin gaddala achirratti irra namni kun yaada dadhabaa kennu kun soba ofiifi naan jedhu kun maaliif na wajjin hin hojjenne dhufe sigalee inni isaa argatu wanta nama gaarii namti tokkoffaan yoo hojii taasifadhe maaliif dhufee hojii taasifate hojii kanarraa fayyadamaan taane tokko jedhe lammaffaan immoo kayiriidhaaf yoo socho'aa jiran maaliif kayirii kana dhufee na wajjin hin arganne sigalee yoo gara laafinaan kayiriidhaaf ta'e immoo kayirii kana dhufee na wajjin hojjetu addas booris garuu waan rabbii walitti naa gosu tokko jira akka namni hin gargaarre namoota dhiibbaa gochuu danda'antu jiru sooshaal miidiyaa irratti beekamanii namoonni akka daabulutu warra lakkanaa dhiisanii bareeda bor rabbiin jala qabee jennaan arguuf deemna waan ta'eef biyyi duniyaa kun dur mana ranaannaa jedhan amma immoo gemmoo ranaannaa jedhan kanii bor
Akka namni iskuulaa kadhatamaa jiru warra kana qosu kadhatamuuf jira. Namni yeroo ammoo komentii nama sagoree lama kaataa jira. Footoo kaawwatee lama kaataa jira. Gaaf tokko kan taphaa ta'anii kan golfaa ta'urra mubaarik. Ati yeroo hunda gargaarsa irratti argamtu. Miskuun baadhagaa kun eenyu siin? Meemee koostii nu kenni. Birrii mee argatteetta. Mee gurubbichatti nagachi. Akkamitti funaanamaa jira. Sigalee akka jedhee gaafachuu mee gaafu qabu. Falla bakka goma kalla qabe hojjetan ni sigalee. Atama gaarummaan yoo gadhabde gaarummaan bakka ittiin jiraate duuta. Inni goota jedhee mee jeneraal waaqoo guutuu maal jedhee akka Oromootti akka sabaati. Akkasila itti kalla qabeetti deema biyya dunyaa kanaan. Akkasila kalla qabeef jechuudha. Sigalee atis akkuma rabbiin waan rakkoo jedhu si jedhaa anis hundi keenya akkasuma nama gargaaruudhaan ammoo hiyyeessa ta'uu sooressa ta'uu nama gargaarsuudhaan nama ta'uu qaba gaafadha. An ulaagaa namummaa nama sigalee kanaan dhugaa rabbiin gochuudha. Jechoota isaanii kanaaf abdii guddoo duddubbatti hin deebitu jechuudha. Amma maali na dhukkuba beektaa yeroo hedduu na dhukkuba haati illee beektaa ijoollee harki caalaa deemnu kon beeku na dhukkuba dhukkuba iyyuu dandamadhee amma na socho'ee namaa tagga'uu koo uffanni gabaadhaa alhamdulillahi rabbil alamin jedha rabbiin jechuudha. Dhukkubni koo dhukkuba aarii danda'u miti. Ani akka dhiibbaan irraan ga'u nan beekaa sigalee doktorni yeroo nama sadii dhukkubfadhee barana hiriyoota kee maal jedhan waan akka aariirraa waan akkasiirraa waan siyaabsurraa fagaadhu jedhan dhugaadha silaa sa'aatii kana sa'aatiin bashannanee nama bashannansiisee yuutuubii irratti hojjetadhee akka nama tokko fayyadamee jiraadhudha. Maaliif umriin namaas hin deemaa anis na dhukkuba garuu nama tokko sabaan boon ergasii gargaarsaa irratti si beekanani. Dhufee yaa mubaarik akkas naa ta'e rabbii jedheeti Liibiyaa keessa jira adaraan mokeeti adaraa haadha keetii na dubartii tokko siin jedhutu hin dandeessaatu siitiin ni ta'a tokkodha sigalee egaa yoo ta'ellee yeroo hedduu dubbataan ture miskuu kana jalqabee kan malee gargaarsa kana booddeetiif tokko dhabbaan dhimmaa gargaarsa isaa godhamu walitti qabachuu yookiin nama amanu fidatee bakka buufatee bilbila isaa akkaawuntii isaa kennatee gargaaramu lama jedhe waan akkasii mijeeffataadha. Kana booddeen kottaa anarratti gargaaraa maal jechuun hin dhaabata jechuudha. Miskuu taanaan malee qabdu fira nama bakka firisii bakka siidaa bu'u hin jiru dhaab malee akkuma kan miskaasan akka bakka buufatte kan miskuusituu siin nama wayii aalisii wayii qabatte aalisii bakka buuseen keessaa ba'an ture. Amma immoo itti galeera aarii kooti yookiin arrabaan maatii edee keessaa ba'uuni mucaa qofachiisuu waan ta'eef akka keessaa ba'uun qabu sichitti immoo isa kana akka komii hin qabaanne sigalee komiis qabaatee inni gargaaruu barbaades akka gargaaruu hin himneef yoo namni tokko rakkadheera jedhe erga rakkatte meemee fira kee keessaa nama tokko naa kenni akkaawuntii fira keetii naa kenni nama irratti si gargaaru naa kenni jedheen fudhadhee dhiyaadhaa si jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas gaafiin keenya akkuma tiffatte jira gaafiilee muraasa qofatu nu hafee ammas sagantaa keenya nu wajjin turaa isiniin jenna ammas walitti deemne. Meemee Mubaarik ati nama gargaaraa tokkodha nama akka qabudha. Kaka'umsa waan kanaatiif namoonni si duuba jiru namoonni si jajjabeessaa jiru wantoota gargaarsaa haftee gargaarsa waan jirurraa walitti deebina. Meemee namoonni si faana jiranii kaka'umsa kanaaf immoo nama ta'u qofa si kaasee namoonni yeroo isaan si jajjabeessan kai wanta kanaaf jedhan jiru. Gaafii killee ifadhaan taanee akka kaka'umsa waan kanaatiif namoonni si faana jiru. Kaka'umsa waan kanaaf gargaarsa waan kanaatiif. Asirratti immoo namoonni qaamaan yoo nama jiraannes yaadaa fi bilbilaan qalbiin Saawud Arabiyaarraa aadiidhaan bilbilanii Saawud Afrikaarraa bakka adda addaatii sumaruma jabaadhu hojii kee nu boonsa nu jabaadhu jalatu na asansiisa bakka yeroo gar tokkoon yaada dadhabaa wayii fudhadhee aada jedhee gar tokkoon immoo nisuma dhufanii bukkeedhaan jabaadhu buleessa keenya rabbi si hojii ta'u jala caala sigalee jala jabaadhu naan jala caala. Dojjin jira Saawud Arabiyaarraa Dubaay shamarran dhiirri baay'eetu jiru. Okay, meemee mucayyoo miskuu jedhamtu kun Roomaa kanaan dura miskuu qofaamti miskii kan jedhamtu wayii galaa rakkee tokkotti achi baafamtee Liibiyaa keessatti akka gaarii jiraataattu dhaga'een jira. Waa'ee miskii sanarraa illee wanta tokko jedhii waa'ee miskii irraa kaafne waa'ee miskuu kana immoo guutummaa isaa fi wantoota hafan guutuu irra taasifna. Waa'ee miskii meemee wanta tokko miskiin akkamitti baate achi keessaa dhugaa birbachuudhaa fi miskiin guddaatutti bahee miskiin intala Oromooti
kutaa an keessaa dhufe keessaa himiti an godina Jimmaa keessaa dhufe isin Harargeedhaa dhufte yeroo jalqabaa sooshaal miidiyaa irratti yeroon viidiyoo miskii argu nannayaan ijoolleetu keessaa natti argee akkan gargaarsa suuraa sagalee ta'uudhaaf natti arganii yeroon viidiyoo sii banee ilaalu nama tokko guyyaan viidiyoo miskii argina. Sigalee guyyaan nama tokko itti jibbee guyyaan viidiyoo miskii amma gargaaramtee $13,500 gargaaramtee baatee amma Liibiyaa jirti. Guyyaa sana nama tokko jibbee maaliif viidiyoo akka sana cafaqanii akka sana cafacafanii akka barbaadan godhanii viidiyoo sana yeroo jarri keessaan natti argamu natti dhagahame amma malee sanumayyuu malee diraamaadha kun maal jedhame immoo irratti barreeffame kun soba diraamaadha gurbaa tokko jira Naziirillee jechuudha miinaa guddaa qabataara waan kan laqame hojjetaaranis singalee soba jedhaa ture qabatamaa nan beekaa barbaadu viidiyoo isaa wal darbaa dhaban Naziiri soba jedhaa ture Naziiri nama namoo isii nama namoo hiyyuu nama dheedee rakkataa ture qeerroo Oromiyaa gurbaa Facebook maqaa Facebook isaa qeerroo Oromiyaa jedhamu guddaa rabbiin jazaa isaa jannatan firdawsii isaa kennu sigalee bu'ee hojii rakkate kuma misbuu kana hojii rakkataa ture hojii rakkate walqunnamnee walii laasoo irraa gargaarsa illee godhe akka dhuunfaa kootitti gargaarsa illee sagalee irra ta'eeraa fi nakkaa gatee jenna nama lakkoofsa gaafa dhaqee mirkaneeffadhu nga yaaniyyuu yaadina annama gargaara nakkaa gatee Naziir ol bahee soba biliyooti qabachuuf jedhee irra tole loofe akkuma miskuurratti deebisee oofe jechuudha miskaan baatee gamanumaan immoo viidiyoo kana Naziiritti argaa obboleessa koo waan karaarraa dhiisi biyya duniyaati Ameerikaa teessee fooqii sagalaffaa teessee biyya duniyaati Agraa deemuun naaf waan ta'eef rabbii kee ofirratti sodaadhu namni rabbii sodaatu waan akkasii hodhan kana mirkaneeffadhu biyya gaarii jirta mirkaneeffadhu tamne jika gaarii qabda amma miskaadha maal jetta yoo sooshaal miidiyaa irratti dhiifaman gaafatilatti isuma dhuguma bada wama danuu jechuudha. Wanti miskaa argee ture jechuudha gabaabumatti miskuu abbaa nagaas jalqabeera jechuudha tumamuun jalqabdeetti reebamuun jalqabdeetti ilkaan irraa cabuun wanta adda addaa wanta safuu itti deemaara jechuudha sanarra darbee ajjechaanis gaaraaf jechuudha. Wanta kanarratti miskuu abbaa nagaa yeroo ammaa kanatti kuma meeqa gaafatamtee ati immoo akka dhuunfaa keettee jechuudha cinqamtee taa'abdee amma yoonaatti meeqa funaanteetta hawaasni baruu hawaasni gargaaruu barbaadanis gara kanaan gargaaruu dandeessu jechuudha garuma isaatiin. Kanaaf mee isinitti maa wanta isinitti isa kana immoo akkuma hundi keenya sooshaal miidiyaa irratti isiin safaan sitti dubbattee yaalis dubbadde eeggadda gaafa jirra akka sana rukutan nama kadhadhee na dhabe garii nama nuti deemaa jedhee anumatu jira akkataa jira anumatti boosii anuma irri bara wiiti akka jarraatee fuula see akka sana godhanii akka jarra erganii miidhaan isteeppii tokko fana dhagee gara ajjeesutti deemuu jalqabanii caccabsanii fixanii doolaara 500 gaafatamne keessaa kuma 300 qopheessuu danda'eera. Kuma 300 keessaa immoo kuma 1,200 ergee akka jarri rukunne tasgabbeessee jira. Kuma 300 keessaa jechuudha. Amma immoo rabbi jedhee doolaara Ameerikaa kuma 4,200 hafaa guyyaan nu hafes immoo akkanuma guyyaa 10 qofaa guyyaa 10 doolaara Ameerikaa kuma 4,400 qopheessineen kaffallu taanaan yoo qadaan si ga'e akkuma jedhan qalanii viidiyoo nu erganeennan hundi namaayyuu akkuma viidiyoo miskaa inni gargaares amma meelaanii sooshaal miidiyaan inni gargaares inni itti qoosaa tures viidiyoo si ayyee manila kutee sheer godhaan laa bakka isin jirtutti gargaaruutu irra furmaata malee erga siina kan kee keessaa baate viidiyoo si olii gadi afarsuun faayidaa tokko hin qabu. Si galeedha. Doolaara Ameerikaa kuma 4,200 kasii? Kuma 4,200 jechuun guyyaa 10 keessatti mee hawaasni kun miidhaan akkanaa akka inni bor hin uumamneef gargaarsa kana gargaaree mucayyoo rakkataatu kana mucayyoo miidhamaatu kana jechuudha isa bira dhaabbattanii akka gargaartanii achi baaftan kabajaan isin gaafannaa maaliif namni nama ta'eef nama gargaaraa namni nama ta'eef nama dhimma namni nama ta'eef miidhamni nama sana miidhamu kooti jedhee itti yaada jechuudha nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha
Kanaaf immoo innis nama ta'eef gargaaraadha yookaan immoo inni nama yookaan maatii qabudha maatii isaa bulfatee as keessatti jechuudha hojii isaa hojjetachuu nama danda'udha amma fakkeenyaaf nuti jirra cal jennee kan yeroo tokko akkanuma dhimma kanaatiif yeroo tokko malee namni cal jedhee taa'u jira jechuudha inni nu biraa taa'u dhiisee jechuudha yeroo hunda jechuudha taa'u dhiisee olii gad deemee isa Harargee isa Arsii isa Baalee isa Wallagga isa Jimmaa isa eessaa dhaqee viidiyoo waraabee jechuudha sooshaal miidiyaa kana loochaa sababni namni nama ta'eef nama dhimma namni nama ta'eef miidhamni nama sana miidhamkooti itti yaada jechuudha nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Kanaaf immoo innis nama ta'eef gargaaraadha yookaan immoo inni nama yookaan maatii qabudha maatii isaa bulfatee as keessatti jechuudha hojii isaa hojjetachuu nama danda'udha amma fakkeenyaaf nuti jirra cal jennee kan yeroo tokko akkanuma dhimma kanaatiif yeroo tokko malee namni cal jedhee taa'u jira jechuudha inni nu biraa taa'u dhiisee jechuudha yeroo hunda jechuudha taa'u dhiisee olii gad deemee isa Harargee isa Arsii isa Baalee isa Wallagga isa Jimmaa isa eessaa dhaqee viidiyoo waraabee jechuudha sooshaal miidiyaa kana loochaa sababni isaas namni gargaarsa bare tokko immoo hin taa'u kanaaf Mubaarakiin jechuudha bira dhaabbadhaatii isa jajjabeessaatii mucayyoo kan akka baaftan goonaa. Egaa dhaggeeffattoota daawwattoota Firiimaan qophiin keenya waan sa'aatiin nu ilaalumaa jiruuf kana booda kutaadhaan waan deemuuf Meme asirratti jechuudha sagantaa bareedaa kana jechuun Mubaarakiin waraabuu kootti natti tola sagantaan kutaan itti aansutti jira sagantaa Mubaarak jireenya biyya kanaa keessatti haala kamiin jiraata gargaarsa kanaan wal qabatee immoo akkamitti jira inni immoo mataan isaa akkamitti jira isa jedhu kutaa itti aanu kutaa tokko lama sadii baay'ee waraabuu dandeenya. Meme Mubaarak ergaa dhaamachuu qabu yoo jiraate sa'aatii waan nu ilaalumeef ergaa waan qabdu yoo jiraate hawaasa kana Meme. Tole Firiimaan galatoomii daawwattoonni Firiimaan jalatti argamtan illee hundi keessanii yoo waan nu daawwattaniif galatoomaa jecha ergaan ani isinii dhaamu eessaan koomeentii jalatti namoonni tokko barreessaatu eessaan gargaarraa akkamitti gargaara warra jettanuu fi lakkoofsa bilbilaa duwwaa 20 11 40 73 74 22 lakkoofsa kana inni illee isinii barreessaa lakkoofsa argaartan kanarratti kunoo iskiriin irratti argaartan kanarratti naquudhaan waatsaappiidhaan bilbiluutu hin taane waatsaappiidhaan sagalee keessa nageessitanii jirra buletti keenya biraan dhaabanna jettanii guyyaa 10 kana keessaa waan dandeessan biyya eessaatiyyuu akka bira dhaabbattan dhaamsa obboleettummaa isinii dhaama. Yeroo inni jalatti kaate malee tun kana jaalammoo isaa wajjin taa'ee intarvii godhee baay'ee natti tola an gargaarsarra jira waan ta'eef yeroo kana amma guyyaa 25tti gaafa 25tti xinnoo waan intarvii godhus natti fakkaatu inshaallah akkuma jedhe kutaa lammaffaa waa'ee hojii kootti silaachisee maal hojjettee jiraattaa waan arge nagaafatee jira innis waraabbatee qopheeffatee jira inshaallah kutaa lammaffaatti sinii dhiyeessa. Galatooma sinin jedha qaban. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya wal argaan keenya kutaa lammaffaatti sagantaa keenya asirratti goolabneerraa fayyaa taasisanii.